Akkam jirtu daawwattoota keenya televezyiinii OBS irraa yeroo qophii keessummaa jaatanii isin dhiyeessinu irra geenye jirra. Qophii keenya keessummaa jaatanii har'aatinis keessummaa tokko istiidiyootti affeerradheetiin jira. Barreessaadha, weellisaadha. Akkasumas immoo taphoota garaagaraa irratti taatee ta'ee hojjechuudhaan beekamaa Tufaa Wadaajooti. Keessummaan koo har'aati isa wajjiniin keessumaa kitaaba haaraa dhiyeenya kanaaf kan furmaata jedhu barreessee jira. Dubbistoota biraan ga'uuf akkasumas immoo eebbarra jira waan ta'eef abbaa jaatanii keenyaa godhannee isa wajjin turtii taasifnaa hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeerraan Darajjee Gonfaati. Keessummaan keenya Tufaan immoo istiidiyoo keenyatti argamte keessummaa koo waan taateef ulfaadhu galatoomin siin jedha. Isinis affeerraan haguutaniif ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha. Ayyeegaa Tufaa ati kanaan dura kitaaba walaloo asin dura kan barreessites jira. Dhiyeenya kana immoo kanatti amma baastee eebbiftee dubbistoota biraan ga'uudhaaf jirtu jira. Mee mata dureen masaarraa kana maaltu furmaata? Furmaanni isa kamiifi? Egaa furmaanni mata dureen kun furmaata jedhamee kitaabni kun barraa'u malee yeroon dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa duraan diraamaa raadiyoo furmaata jedhu barreessuu jalqabeerraa ka'eeti. Amma immoo gara kitaabatti furmaata jedhee dhufe. Furmaanni waa hundumaafuu furmaata. Kaan immoo abbaan akkatti dubbatetti furmaata kitaaba furmaata kana keessa argachuu danda'a. Kanuma furmaanni. Kitaabni kun egaa kitaaba walalooti Tufaa. Asin duras Geephee Dhugumaa kan jedhu barreessitee namoota dubbisan biraan geessee jirta. Walaloo haa ta'u malee gaafa walaloodhaan dubbatu bu'aa bayii jireenyaa haala hawaasni keenya keessa jiru waan baay'ee ittiin dubbatama waan ta'eef walaloodhaani kitaabni ati amma walaloon barreessite kun maal irratti xiyyeeffata baay'inaan maal ibsuu barbaaddeeti furmaatan? Kitaabni koo furmaataa kun egaa Oromoon waan keessa darbe waan amma immoo keessa jiru waan bormoo itti dhufu jedhee yaade akka waliigalaatti Oromoodhaaf furmaata ta'a jedhee yaadeen kalaqaan barraa'edha. Kana jechuun koo bu'aacee hedduu booda Oromoonni kan agammaa bu'aacee garaagaraa keessa darbeeti kan agammaa dhufe seenaa inni keessa darbee dhufee fi seenaa irra itti jiruu fi burus immoo maaltu Oromoo furmaata akkamittiin odeemna furmaata kan jedhu achi keessa jira qabiyyeen adda addaa. Egaa wanti guddaan nama keenyaa fi saba keenya barbaachisu maanni tokkummaadha, jaalalaa, wal danda'uudha, wal obsuudha. Kanaafuu mata duree garaagaraatiin kan as keessatti kalaqamee jiru jira. Akkaataan ibsuu barbaade gara hedduun ni jira. Egaa gaaf kitaaba kana dubbisan keessatti argatanii qeeqa garaagaraas naa kennu naqa jechuu jedheen abdadha. Akka yaada kiyyaatti Oromoodhaaf furmaanni wal ta'uu, wal danda'uu, wal utubuu, waliif obsuu, wal gorsuudha jedheetuun abdii qaba. Maal ta'eeti? Egaa sabboonummaa fi Oromummaa qabaatee namni tokko beekadha yookaan jabaa Oromoo kan jedhamu yoo jabinni isaa gochaan madaalama. Wallaalaa yookaan gufuuf shira xaxuun kan beekame tokko immoo gufuu Oromoo ta'uun namni beekame tokko immoo kan inni ittiin qajeelfamu obsa qabaachuu fi gorsaan qajeelfama jedheetuun abdii irraa qaba. Kanaafuu Oromoo waliif obsee, wal gorsee, wal danda'ee, beekaa ofii kabajee waliin akka tarkaanfatu as keessatti jirti kitaaba kana keessatti qabiyyeen tokko tokko. Xiyyeeffannoo waliigalaa isaa kanaadha jechuudha. Achi keessa Tufaa furmaata kana keessa tareegaa fuuldura kana eebbisuudhaaf qophii irra jirta. Haalli waliigalaa isaa akkaataan ittiin eebbifamu akkaataan ittiin namoota bira qaqqabu maal akka fakkaatu kaasiti. Achi keessaa immoo tarii walaloon daawwattoota keenyaaf ta'u yoo jiraate nu dubbi. Egaa kitaabni furmaataa kun kan eebbifamu guyyaa 25 bitootessa 25 Yuunivarsiitii Adaamaa fuulduratti kan argamu Hoteela Sky City jedhamu keessatti eebbifama. Hoteelli sun hoteela sadarkaa isaa eeggateedha. Abbaan qabeenya hoteelichaa ispoonsara iddoo na godhuudhaanii kan achitti eebbisu. Yoo eebbisu kana garuu fakkeenya dhalootaaf akka ta'u sagantaa miidhagaadhaan sagantaa irratti namoonni argaman akka irraa waa baratan dhaloonni akka irraa waa baratu achirratti sagantaa bal'aan qabadhee jira. Maaliif dhaloonni keenya sagantaa sun kiyyaa miti kan hirmaatota sagantaa sanii hundaati kan waliiniti jechuudha kiyya qofaa miti. Wanta sagantaa sanarratti gaggeeffamu sanarraa waa baratee dhaloonni yeroo yeroodhaan duri waariin aartii adda addaa jira ture. Qophiin garaagaraa sagantaan OBS'n dalagaa hojii turre waan baay'eetu ture iyyuu. Haa ta'u malee dhiyeenya kana sagantaan waarii aartii yeroo yeroon hin qophaa'u walitti dhufeenya hawaasa keenyaa adda addaa. Namni sochiidhuma aartiitiin baay'ee laafee jira. Baay'ee laafee miirri namootaa duubatti jechaa dhufe. Kan akkamittiin gara aartiitti achi dhiibnee namoota walitti finnee fakkeenya taanee walitti dhufeenya uumnee waan Oromoo kana waliin achi fuulduratti dhiibna yaada jedhuun of keessatti qaba ture. Isa kana immoo ofirraa jalqabeetuun gara aartiitti miira aartiitiin namni keenya walitti dhufee waan waliin mari'atee waan waliin hojjechuu akka qabu waliin wal tumsuu akka qabu yaada godhadheetan.
Kanaaf qophiitti kan jirtan amma. Qophii guddaatti jira. Haa ta'u gara walaloochaatti deebina. Walaloon tarii nama egaa kitaaba kana keessa walaloo hedduutu jira mata duree adda addaatiin. Tarii mata dureen daawwattoota keenyaaf ni ta'a jettu yoo jiraate nu dubbisuu dandeessa. Walalicha kana mata duruma tokko lama si dubbisee dhiisa. Dubbadhu arraba dhugaan iddoon dhabu. Dubbachaa ooltu sarrama mi'eessaa dugdaf garaa ta'uuf dhumni dubbii keetii. Dhiisi dubbii dharaa barri kun ni taraa. Isa garaan jirre arrabni hin dubbatu. Dhugaan qeeqissobni sin bulfatu. Adaamii ollaa gamsaa galgalaa ganamni boo'icha. Lafa dhugaan jiru dhugaatu gingilcha. Hundi jaalala keef mitiif sobeessiif idilcha. Shiraana qadhoksuuf baay'atuuf qoraasaa. Dhugaan ooleen bulu bakka nama kaasa. Maaf uf hin taane maaf wal hin taane hanga hunda jala kaattu uf taateen jiraattu. Dhugaan gadi bayi biyya keef dhaabbadhu. Gumaata jibbaa dhiisii jaalala kudhaan maddu. Bakka malletti kuftaa daandii dharaa lagadhu. Biyya keef dhaabbadhu jaalala kudhaan maddu. Dhiisii ejjennoo dharaa fakkeessa fabbaa garaa. Dhiisi dharaan ba'u Oromoo gandaan fo'u. Yoo taate goota ta'i yookaan itti dhiisi. Yoo taate goota ta'i yookaan itti dhiisi afaan kee qadaaddadhu. Yookaan jabaadhu saba keef hojjedhu. Egaa baay'eetu as keessa jira. Baay'eellee du'oon dubbisee hordoftoota koo jalaa fixuu waan ta'eef kanumaan an xumura. Ayyee tufaa hedduu namatti tola. Egaa ati kanaan dura kitaaba kan barreessites jira. Diraamoota adda addaa irrattis televizyiinii OBN irratti barreessite kanatti dhiyeessaa turte jira. Akkasumallee aartii muuziqaa keessa jirta waan ta'eef tarii namoota barreessuu barbaadaniifis haa ta'u muuxannoon kee ati barreessitootaaf qooddu akkaataa itti barreeffamu ta'uu danda'a. Akkaataa ati yaada fidduu ta'uu danda'a. Waan dhaloonni tufaarraa baratu maaltu jira gama barreessuutiin? Gama barreessuutiin rakkoo baay'eetu jira. Ani kitaabni Giphee Dhugumaa kun egaa barraa'ee waggaa 6ffasaati. Kitaabni Dhugaatu Gingilchee jedhu tokko kan barreessame mana maxxansaan galle. Kitaaba furmaata kanaaf hanga tokko haalli mijaan ispoonsara tokko haalli mijaan dhufnaan gara ispoonsara tokko argannaan hamilee naa ta'ee gara maxxansaatti ce'e. Maaliif dhaloonni kun obsa qabaachuu qaba. Akkan kitaaba kana kan maxxansu kan nu godhe rakkoo ispoonsara dhabuu, rakkoo gufuu, rakkoo baay'ee waan natti dhufeef adadumman bilchaachaa waan baay'een abdii muraa dhufeen waan gaarii barreessuu danda'a jechuudha. Gaafa hamileen kee akkas hin cabne aartii keessa taate akkaataa fedhii keetiin osii ta'uu baate ani akka kootti hojjedheen lafa teechisa gaafa barri fedhe carraan gaarii argame isatti fayyadameen uummata biraan gahaa jechuudha kitaabichaan. Maaliif warri amma barreessaa jiru soo jiraatan akka jireenya hedduutu jiru obsa qabaachuu qabu. Nama immoo akka namummaa isaatti akka oromummaa isaatitti yaadatti dhiyeessanii ispoonsara gaafachuu qabu. Irra caalatti immoo waan barreessan nama biraan gahanii bilcheeffachuu qabu. Maaliif namoota baay'eetu jiru yuunivarsiitii garaagaraa namoota hedduu jiru. Amma kitaaba koo kana kan gulaale. Amma asaa keellee si harkatti qabu kan taane yeroo baay'ee kan qeeqamu iyyuu kanaaf kitaaboleen keenya akkaataan dargaggoonni keenya barreessaa jiran amma baay'eensaa akkaataa bilchinaatiin qeeqamaa jira namoota baay'ee biratti waan ta'eef tarii rakkoon sun rakkoo namoota ilaalchisuu hayyoota gulaalchisuu rakkoo sanaati jettee yaadda? Irra caalaa maaltu jira si fakkaate namni garaadhaan kitaaba namaa gulaalu baay'een jiru beekatu jira malee iddoo kenneefi namni gulaalu baay'een jiru. Namumti keenyallee immoo walitti fideetoo wal affeeraan jiru. Akkas isaa ta'een hiriyaa kiyya tokko ture Sanyii Kabbadaa Waaqayyoo jedhama. Yuunivarsiitii Dambidollootti barreessaa fi barsiisaadha nama baay'ee gaariidha. Kitaaba kootti ergee yeroo isaa aarsaa godhee seeraan naa gulaalee naa deebise. Namoonni tokkos jiru kan akkasitti gulaalan. An akkasitti gulaalan nama waliin argatu namni. Akka reeta yoo nama gaarii itti dhufte kitaaba keessaa seerasi gulaaluu danda'a. Yaada kee hubachiifte garuu iddoo walii kennuu fi namoota akkasitti dabarsiteef kennuu qabdaati. Ofitti amanuu akka feetellee ofitti amantu wanti nama tokko lamaan hojjetame tokko miti. Bilchina argata. Gaafa naan dubbise gaafa ati dubbise gaafa inni dubbise bilchaatee gara sabaatti dhufa. Ani gama kootiin sabarraa komeen qabu waan bilchaataa dhiyeessee sabni koo Oromoon qeeqa naa kennee akka of ijaaraa deemuudha malee irra guddaan bilchaasitee hojjettaa bituullee baatu Oromoon kitaaba. Akka bitu godhuu kan danda'u immoo nuyi irratti hojjechuudha promooshinii dalaguudha. Miidiyaan akka keessanii kun promooshinii hojjechuudha. Hawaasaa fi uummata kan walitti fidu miidiyaadha. Artistiin garuu waan hojjetan qulqulleessee waan gaarii hojjete. Hojiin isaa kufeen kufu.
yeroo kamiyyuu galma ga'uu danda'a. Hangafa isaa olii immoo namoota baratan ogulaalchifate immoo wanni sun yeroodhaa yerootti dhalootatti akka darbu bilchaatee ta'a. Bara kana keessa osoo mijaa'uu baate waggaattaan osoo mijaa'uu danda'a. Gaafa harki si ga'e maxxansitee saba kee biraan ga'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf seeraan kitaaba gulaalchisuun gatii guddaa qaba. Tokko sana lammaffaa obsa jettee jirta. Obsi murteessaan tokko sirumaa obsa. Hagaan aartii keessatti gada maaliif isin jedhaa obsa kan amma fakkeenya namoonni baay'een kitaaba fuula tokko dubbisuuf namni baay'een obsa hin qabu barreessuu naafuuti. Barreessuu gaafa jettu immoo kitaabota adda addaa dubbistee namoota garaagaraa wajjin haasoftee intarviiyuu gootee manguddoota dubbisteeti kan hojjettu malee callisteetuma waanuma ati beektu qofaa miti kanatti barreessitu waan sanatti dabaluudhaaf dhama itti dabaluudhaaf waan garaagaraa garagalchita waan ta'eef sun obsaa fi jabaatanii dubbisuu barbaaduu nama gaafata akkuma ati kaafte. Maaliif wanta hojjetu tokko osoo hin bilcheessis gadi baasuuf fiigurra gulaalchisuuf osoo fiigne. Osoo iddoo walii kennee nama 5 nama 10 kitaabni tokko osoo gulaalame wanta akkamii akka hojjetamee beeki. Maaliif amma gara aartii muuziqaa keessatti kiliippiiwwan afaan Oromoo babbareedaa kan dhufaniif duuba isaa ogeessa kaameraarraa daayireektaraarraa waan namoonni bilchaatoon keessatti hirmaannaa godhaa dhufaniif waan maallaqni hedduutti ispoonsar ta'ee hojjetamaa dhufe bareedaa dhufe. Kitaabni afaan Oromoo illee abbaa argate namoonni baratan namoonni dura bahan afaaniif waa barri baratan jiru miti akka irratti hojjetan hojjisiisuun danda'amuu qaba. Garuu maa inni haalli si mijaa'uun baay'ee waan jiruuf abdii si murachiisu waan jiruuf bakka kennuufii dhabuun yeroo baay'ee kitaabonni akka bahaa jiran argaa jirra. Yoo laaltee ati soo bittee laalte ta'e kitaabonni iddoo hin bilchina hin qabne baay'eetu jira kan baay'ee hafuus baay'ee jira. Kanaaf kan ammoo wal madaalchisuudhaan ogbarruu Oromoo gadi qabuun hin barbaachisu. Irratti hojjechuudhaan akka sabni waan saba bira ga'u bilchaate nuti irratti hojjechuu qaba warra afaaniin baratee yuunivarsiitii irra jirutu irratti hojjechuu qaba jedhee yaada gama kiyya. Haa ta'u Tufaa egaa ati kanaan dura kitaaba Giiphee Dhugumaa kan jedhamu kitaaba asoosama barreessite ammaan kan immoo formaata kan jedhu kitaaba walalooti jechuudha. Walumaa galatti waan ati gama barreeffamaatiin keessa jirtu kitaaba waan uumedha jechuudha aartii uumtee ofii keetii kalaqa mataa keetiitiin barreessitudha jechuudha. Amma yeroo baay'ee egaa akkuma jalqabarlee kaasaa turre waan uumnee barreessinu kana creativity mataa keetiiti kaka'umsa mataa keetiiti waan ati ilaalcha mataa keetiiti malee dhugaa akka seenatti waan jiru miti kan lafa keessu waan ta'eef tarii kitaaba asoosamaa barreessitee jirta amma immoo kitaaba walaloo barreessitee jirta walumaa galatti gara aartiitti gaafa fiddu waan akkasii kireet gootee hawaasni waan akkasii irraa barachuu irratti isaan maalummaa keenya ibsuu irratti aadaa gootummaa keenya ibsuu irratti ammamtu hojjetamaa jira jettee yaadda akka waliigalaatti. Akka waliigalaatti gama barreeffamaatiin barreeffamni keenya sabbaan qabu aartiin keenya sabbaan qabu jechuu hin dandeenya maaliif abbaa dhabate fakkaate dur yeroo nu hawwisoo jiituu 97 irraa gara aartii Oromoo dhufan kutaa 9 yeroo baradhu gara Adaamaatti dhufuun kiyya hawwisoo jiituu barbaacha. Hawwisoo san keessatti bilchaatteet waa baay'ee barteet waa saba kee hojjetta irratti qorannoodhaan. Amma maal inni abbaan qabu jechuun koo baandumti sadarkaa dhuunfaatiin naannoo adda addaa irra jiru hin jiru godinarra aanarra sadarkaa dhuunfaa baandii dhuunfaa jechuudha. Gaafsan namni achi keessatti wal argeet qarameet bilchaateet uummata biras jira waan ta'eef qoratee gadi fida gadi bu'e. Har'a namuu jireenya ri'aat morma ofiitti akkuma Facebook irratti waan adda addaa barreessu coccoreetuma walitti fide gadi fida. Har'a bar kitaaba 1,000 maxxansitee waggaa tokkotti gurguramee sirraan dhumu. Sababa bal'aa gana gahu kan oduu qabdu jechuudha. Kana gaffide maal inni adeemsi namni keenya walitti dhufaa jiru addaan irrachaa dhufuudha. Neetworkiin irratti hojjetamu hin jiru waan ta'eef deeggarsi tumsi garaagaraa hin jiru waan ta'eef hundi keenya maal inni haga jirru sabaaf waa hojjenne jenneet miiruma qabnuun tattaafanna xiiquma hiriyoonni keenyaan akka daadhii galaan kan akka Hacaaluu Hundeessaa nu biraa dhabaman ni kaawwarratti dhabaman san galmaan ga'uuf keessa keenyatti akka adaduma nu madeessaniin adaduma miidhama keenya san madeessinee barreessineet gaddaaf garadoo saba keenya cunqursaa saba keenya waan namni keenya irra jiru tokko tokkoon akka seenatti bifa walalootiin akka dhaamsatti akka ergaatti akka barumsatti barreessina malee nuti toleeti miti. Gaafa sitti toleen barreessitu gaafa akkatti nutti hammaate kana barreessinan waan san barreessinee saba biraan ga'uuf immoo deeggarsi hin jiru. Maaliif jiraachuu dhabere wal quba qabaachuu fi walii dhukkubsachuu dhabuudha. Abbaan qabeenya Oromoo tokko wanta isaa san dhaadhessee kan galmaan ga'u kan oomisha isaa san galmaan ga'ee beeksisuu danda'u aartistiidha ogummaa promoshiniiti. Osoo gatii walii beekne hundi keenyayyuu baay'ee wal fayyanna ture iyyuu walitti dhufeenya keenyatu duwwatti gabaabbatee jechuu barbaade nama sumarratti. Kanaafuu maal ta'uu qaba hunduu gita qabuun waan Oromoo waliin taanee wal utumnee walitti hirkannee wajjin deemuu danda'uu qabna jedhee nama nagama kiyyatti. Akkasittiin odootti deemne aartiin keenya sin kufu aartistiin keenyallee goota istiidoo qofa ta'e aartistiin keenya beektaa yeroo ammaa kanatti hotillee beektatee istiidootti hojiin hojjetaa yuutuub irratti fe'aa yookaan Dubaayii deemee konsertii hojjetaa sanaan booda manumatti galee ta'a.
kun amma dadhabbina gama aartiitiin gama akka waliigalaatitti abbaa dhabuu aartii keenya mul'isa malee aartistiin Oromoo tokko gaafa sirba bareedaa tokko hojjetu konsertii biyya keessatti bakka adda addaatti qopheessee madda galii isaa godhatee saba isaa san immoo afaan isaa aadaa isaa walitti dhufeenya uumuu hin danda'ama ture jechuudha. Kanarratti waan baay'een kan hojjetamuu qabu jira. Kun abbaa dhabuun akka dhuunfaa kiyyaatti baay'ee natti dhaga'ama. Haa ta'u sila abbaa qabaatee deeggarsi jiraatee tumsi jiraatee namni wal bira jiraatee waladoodhanis haa ta'u asoosamaa waa'ee uummata keenyaa dubbachuun rakkinni hawaasni keenya mudate ittiin dubbachuun quuqama hawaasni keenya qabu baafnee agarsiisuudhaaf nu gargaara kan jedhudha yaadni waliigalaati. Egaa tufaa ati barreessuu qofa miti hojii muuziqaallee hojjetta. Sirboota adda addaallee qabda kan kanaan dura ba'anii kilipillee kan itti hojjettee jira sirboonni. Waan akkanaa namoota baay'ee biratti hin argitu hojii barreeffamaas hojii diraamaa hojjechuu asii taatii ta'uu achitti immoo sirba kilipii hojjechuu waan akkanaa kun dhamaatee guddaa gaafata waan ta'eef ciminni akkanaa kun waan garaagaraa yaaluun kun namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu danda'a waan jedhee yaaduu fi ciminni kun akkamitti argamuu danda'a? Ana akka dhuunfaa kootti waltajjiis nan hojjedhaa, muuziqaas nan hojjedhaa, diraamas nan barreessaa, waan baay'ee fiilmii aktariis ta'ee hojjechuu danda'a, iskiriptii fiilmii sarkarraa qabu jira. Barreeffamni kitaabaas hin jira, bifa seenaatiinis, diraamaan raadiyoo tiivis jira. Maaliif miidhama aartii keessatti miidhamaa dhufnetu akka waan gaarii barreessinu gama hundaanuu akka tattaafannee suphinu nu godhe. Jaaladheeti miti. Baay'inaan hojii kee baay'inaan baasuu kan na dhogge bagaan ispoonsaraa adda addaas dhabee hojiin kee lafa taa'e maaliif akkam bilchaadhu na godhe waan ta'eef. Garuu immoo maalinni waan gama hundaan hir'ina argitu sanitti ogummaa qabdu sanii nuu tattaafattee turmaata aartii keessatti turtuunis yoo tattaafatte galmaan gahuu dandeessaa fakkeenyas ta'uu dandeessaa chaalenjii qaba waan hunduyyuu asiin diddu asiin ta'a asiin diddu asiin ta'a gama hundaanuu nutti toleeti miti. Gamuma dhiibdee aartii keessatti ka aga jirtu san sabaaf jiraatte jiraatanii darbuun gatiin qabu. Seenaa hojjetanii darbuutu caala. Namaaf jettee dharaaf bakka laattee seenaa kee hin busheessi. Seenaan waliin qabu ulee diina cabsa. Diinni arrabni qaraa dhungoosti gaggabsa. Gargar baasi dhungoo firaa duraa duuba kee diinni jira. Hamaan yaariin isa dhiiga keetii gargar baasi isa diina keetii. Dhaggeeffadhu dubbachuun baay'isin. Haqni dhugaan karaa makanaan ilaalteen callisin. Haqni waa hunda caala. Kan beekutu madaala. Haqaaf safuun dabsin eenyummaa kee beeki. Haqaaf bakka laadhu dhugaadhaaf jiraadhu. Hiika haqaa beeki. Murtee haqaa seeki. Dharri urtoo qaba. Haqni murtoo qaba. Murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa. Hin baquu dharri ufi. Kanaafuu murtee haqaati waan deemnuuf dhugaa waan deemnuuf bakka dhugaatitti dhugaadhaan bakka dhabnetti biraa dhubachaa waan hunda ta'a biraa rukutamaa biraa dararamaa waan hojjennuuf waan aartii gara siin geenyeef dhaloonni kana booda immoo akka irratti hojjetu aga jirtu irratti hojjetteet galmaan geessa. Kanumaafi kan cunqursamaa waa hunda hojjennuuf jechuu kooti dhalootaaf illee fakkeenya ta'uun dirqama waan ta'eef wanta garaagaraa irratti hirmaachuun koo kanaaf jenna. Waan amma kaafne keessaa waan muraasa kan deebifte illee jira. Hojii muuziqaa irratti illee hirmaata hojii barreeffamaa kana hojii waan adda addaa hojjetaa jirta. Gama sanaan mee hojii hagamee akkamii hojjetteetta amma? Yeroo ammaa istiidiyoodhaaf hojii baay'een qaba. Kan muuziqaa jechuudha. Kan muuziqaa hojii baay'een qaba. Kanaan dura sirboota hagam sirbiteetta? Akka albeematti naannoo 2000 kaasetta guutuu hojjedheera. Kaasetta nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu naannoo bara 2000 albeema hojjedheen ture. Erga isaas immoo sirboota akka osoo boostu baraan gadaatu gahee kiliipidha warra hojjetaman gadoo jaalalaa fa'aa. Gadoo jaalalaa fa'aa baay'ee sirriitti beekama. Hojiiwwan sana hojjedhee ammas immoo istiidiyoodhaaf hojiiwwan muraasa nan qaba akka waliigalaatti hojjedhee fuuldura kana kiliipii hojjechuuf ta'u. Hin jiran jechuu barbaade. Gama sanaanis ittuma jirta jechuudha. Maafan taaree hanga tokko tattaafachuun dirqama waan ta'eef gama hundaanuu hojjechuun kiyyatti dirqama waan ta'eef gaafa siin jedhee bira hin hojjettaan keessaa gaafa ispoonsarii dhufe hoodhu jettaan saba keetiin. Sabni kee immoo keessatti si ilaalee hojiin kun bilchaa ati waan maal hojjettee waan bilchaataa sabatti fidudha. Amma kan nu rakkise maal ta'e hojii kiliipillee hojii huggaatti ji'a sakkootti jedhamatti hin gadhiifna. Garuu maal dubbiin amma dubbii maaliti qulqullina. Waan saba kee madaan hojjetta bara siin ijaa itti fidda saba keetti. Garuu wanti immoo ariifataa ta'ee miidhaa sabaa, gadadoo sabaa, reebicha sabaa, dhukkubbii sabaa wanna saba kee irraa yeroo dhangadhiistu tokko jira. Waan sagalee ta'uu qaba. Sagalee saba keetii yeroo tokko jira. Dhiyeenya kana sagaluma sana iyyuu ta'uudhaaf artistiin sagalee sana iyyuu ta'uudhaaf jiraachuudha dadhabee jira. Maaliif madda galii qabaachuu qaba. Gaafa jireenya ariitu jireenya amma keessa jiru beeyta. Har'a kitaabni qarshii 12,000 maxxanu
kuma 50 ta'eera kuma takkitti baay'isuudhaaf maaliif akkasumatti artistiin humna dhabaa dhufee deema waan ta'eef malee sana sodaayyuu namni kitaaba barreessuu dhiisuyyuu hedduutu jira kana booda nu ulfaatayyuu waan baay'ee ulfaata istiidiyoon isin ulfaata kana booda hojii hojjechuun garuu nu kan hojjennu maali qulqullina irratti waan saba kee madaalu waan ergaa qabu hojjettee techiftaa gaafa sii guute mijate haala ispoonsara argatte oromoof ta'ee oromummaadhaan oromoof dhukkubsatee waan oromoo irratti hojjechu argannaani ispoonsartii ta'u jiraachuu mala gaafa sanii walitti waan isi fiddee saba keetiif gadhiiftee hojisa. Gama dinagdeetiinis amma artistoonni hojii ciccimaa hojjetan baay'een isaanii keessaa bahaa jira jechuun haalli jiru amma waan duraarra waan fooyyee qabu fakkaata maaliif artistoonni jabaatanii hojii gaarii uummata biraan gahan baay'een isaanii fooyya'aa jiru waan ta'eef yeroon itti isaan iyyuu deebi'anii nama deeggaran artistoota deeggaran jira waan ta'eef waan akkasiis baratamaa jira waan jedhuuf si kaasa. Kan biraammoo hojii ati barreeffama gama diraamaa iskiriiptii fiilmii maal barreessuu kanaanoo maaltu jira sibira? Wanti ta'e maal seetee eegan dhaabbata raadiyoo TV Oromiyaati diraamaa raadiyoo dheeraa barreessaa ture addaan fagaatee. Sun qilleensarra warra qilleensarra oolee ammaa fi fiilmiin xumuree jira iskiriiptiidhaani diraamaawwan illee jijjiiru. Maal inni gaafa miidiyaatti illee dhuftu formaatii qaba. Miidiyaan ispoonsara fidattee dhufuu qabda. Produkshinii isaa alatti fixxee yookaan miidiyaa waan kabareejii waan adda addaa qaba. Sunis naannee maal barbaada? Humna barbaada. Humna barbaada. Har'a immoo ikwalitiin kaameraan amma irra jiru hojiin qulqullina akkuma kiliippii san waan gaarii hojjettee dhiyeessu. Outputii alatti waraabadee gara miidiyaa gaafiddu qulqullina kaameraa meeqan akka waraabamu hojii sun production sun bir qarshii meeqa akka fixuu danda'e kiliippii takkaa fudhamnee bu'aa irra. Kiliippii takkitti hojii guddaa sadarkaa fiilmii fi sadarkaa diraamaa TV dhiisitoo kiliippii takkitti ispoonsara 50 dhibban gumne rakkataa irra. Malee hojiin hin dhabamne. Namni keenya garuu kan hojii sabaa hojjechuu barbaadu artistii kamiyyuu haa ta'u. Ati quba na qabaachuu qabda. An quba si qabaachuun qaba. Anis si waliin hojjechuun qaba waan keessan atis na waliin hojjechuu qabda. Si galaa miti? Atis anis si waliin gaafa hojjenne waan qulqulluu fuunee baana. Wanti amma artistoonni keenya qubatti wal dhabanii yeroo baay'ee hojiin tokko gadi bu'aa ta'uuf maal ta'eeti? Artistoonni beekamaa hojii gurguddaa hojjetu kun nama 5 ta'ee walaloos jedaloos barreessee ispoonsars walii ta'ee wal gargaaree waan gaarii tokko hojjetee torban tokko keessatti hojii bilchaata saba kanaaf seenaa bara baraa hojjechuu hin danda'a. Akkasitti namni keenya quba waliin qabu. Tokko bayii jennaan wal gateetuma deema. Namni keenya gaafni quba wal qabu gaafa jabaan isaa Oromoo waa hojjetee dhufe tokko gaafa san gadda dhufee reeppi jechuu dhufa malee hojii waliin hojjetee sabatti achi baasuudhaaf rakkootu jira. Warri dura bahe kun maal godhuu qaba sila? Haala sitti kaase konsertii sin jedhu kan haalli jiru haalli itti jiru haalli siyaasa itti jiru haalli jireenya biyya keessatti jiru baduu danda'a. Kan tolchu rabbii fi dhugaatu tolcha waan hundaayyuu. Moti inni akka tolutti nan ta'a iddoo gaashan hoggaa lama haalli jiru natti mijoofne haalli jiru natti mijoofne jettee badaatuma deemta malee kaan deemtu baruma lakkooftati baraan bara lakkooftu taata. Maalni waan jiru karaa dhugaatiin waa sabaa waliin taanee wal taanee waliin taanee osoo hojjenne waan baay'ee hojjechuun hin danda'ama jedheetu akka kiyyatti fudhadha. Sitti toluu baachuu danda'a. Sitti tolaan atu hojiin hojjettu. Waa sitti badeefu waa walitti waa waliin dhabne san irratti walii gallee sabaaf waan gaarii hojjechuu qabnaa jedhee naman akka kiyyatti. Kanaafani. Haa ta'u egaa akkuma jalqaba kaafne irratti egaa waan baay'ee waliin haasofne irra waan ta'eef tarii egaa aartii muuziqaatiinis haa ta'u aartii gama diraamaa fiilmii maaliinis haa ta'u hojuma aartii waliigalaatiin haalli ittiin quuqama uummata keenyaa ibsinu amma fakkeenyaaf rakkoowwan adda addaa jiru jennee kaafnee jirra gama aartiitiin akkaan hojjenne waan danqaa ta'an hedduutu jiru jennee kaafnee jirra. Danqaadhuma sana immoo akkaataa ittiin wal bira dhaabannee wal tumnee ce'uu qabnu irratti waan nati kaafte jira. Gara fuulduraatti akkasumatti amma ati carraa miidiyaa argattee waan dhufteefi malee namoonni akka keetii waan baay'ee of harkaa qaban kan mana keessa dhokatanii taa'an jiru. Kan weellisuu danda'an jiru, kan barreessuu danda'an garuu sagaleen qabanii yookiin immoo miidiyaatti dhiyaatanii carraa akkanaa arganneef hin jedhan namoonni akkanaas jiru waan ta'eef gara fuulduraatti waan sana akkamittiin furachaa uummata keenyaaf sagalee ta'a aartii aadaa seenaa uummata keenyaa gama aartiitiin mul'isaa deemuu qabna jettee yaadda. Warra amma duubaa dhufaniif dhukkubbii baay'ee fi gara baay'ee keessatti gara akkuma nu achi baane kanaa bahuu danda'an garuu immoo akka ta'u kan danda'u sadarkaa adda addaa irratti dorgommiin afaan Oromoo an dhuunfaa baandii mootummaa qofa osoo hin taane miti mootummaa dhuunfaa jira miti inni jiraata achitti quba wal qabatta. Tokko immoo waldaan artistoota maqaan jiraachuu dhiisee gochaan ta'ee oduu argame gochaan gaafsan waldaa san keessatti sheeppii qabsiifte akkaataa ogummaatiin wal gulaallee akkaataa hangafummaa beekumsaatiin wal gulaallee hojii sabaa saniifiyyuu ispoonsara egaa abbaa qabeenyaa jala fiignee kadhachuudhaan
ta'uu hin qabu. Konsartii yeroo qopheessite sadarkaa Oromiyaa irratti waajjira aadaa fi turizimii jedhan jira maqaaf qofa jiraatee darbuus hin qabu. Isattis fayyadamnee heeyyama irraa argannee sadarkaa magaalaatiitti konsartiin tokko qophaa'ee konsartii sana irratti artistiin beekamaadhaan sabaaf hojjete tokko waa hojjete madda galii konsartii saniitiin kitaaba akkanaa 100 waggaatti maxxansuu dandeessati. Namaan kadhan ogummaan keenya nama nu kadhachiisu. Waltumsuutu hin jirre bakka walii kennuutu hin jirre aartiif illee bakka kennuutu hin jirre baraa fi haala itti jiru sababeeffachuu qofa ta'e dubbiin. Kaan ala Dubaayii deemtee konsartii hojjettee galuu biyya akkasii deemtee galuu taa'uudha. Istiidiyoo deemtee goota istiidiyoo taatee sirbiteetuma tittafu ta'e. As keessatti biyya dhalanne keessatti chaalenjii jiru hunda dabarsine irratti hojjechuu kan qabu artistiidha. Keessattuu warra dura artistoonni fooyyeffachuu qabani. Artistiin odoo quba wal qabaatee waliin sadarkaa adda addaa gargaarsumaa kadhachuu waan inni walumaa gargaarre waan baay'een hojjetamuu danda'a. Amma akkati jette kaa qulqullina irratti artistii lafaa dhufu tokko suphuu irratti gaafa gamtaa qabaattee gamtaan artistoota tokko maqaa fi miti jechaan jiraatee hundeeffamee iddoo qabaatee boota yoomeessa isaa beekamee jiraate achitti dhufa artistiin gara aartii dhufu sunillee. Waan kana si ilaalchifata ogummaan gulaaltaa isaafillee ispoonsara barbaaduu dandeessa. Ufumaafillee ispoonsara kennitee fi waan hanqina qabu iddoo kanatti waan bilchaata hojjennaan Oromoon konsartiin qabattee gadi bu'ii sadarkaa na guddaamee dhaqe namni kan aartii dhoobateedha. Uummanni keenya rakkoon qabu. Haala achitti geenyu san waan adda addaa sababeeffannee irraa dheessurra wal qabannee akka hangafummaa fi jabinaa fi wal jajjabeessinee iddootti deemne maddi galiis hin dhabamu. Madda galii artistii harkarra jira. Hundumatu akka luugamaa si butee itti taphate walitti bisha garreeffachiisa malee artistiin harka isaarra waan hunduun jira jechuu barbaadan. Garuu itti hojjechuu qabnaadhaan dhaloota guddisuufis dhugaan seenaafillee aartiifillee hojjechuudhaaf wal cinaa dhaabbachuu qabnaadha. Ayyee ulfaadhu Tufaa Wadaajoo gaa barreessaa kitaaba furmaataa akkasumallee weellisaadha barreeffama gamaa fiilmii fi diraamallee barreessita. Egaa rakkoowwan amma jiran kana kaafnee jirra. Kana booda egaa waan sana immoo teenyetuma laaluu caalaa dhiibanitti deemuun barbaachisaadha waan ta'eef kitaaba kana amma eebbisiiftee akkuma dubbistoota biraan geesseen kana booda Tufaarraa maal eegna gama weellisootiin ta'uu danda'a gama barreeffamaatiin gama fiilmii diraamaa maal daawwattoota keenyaaf dhiyeessina. Yeroo dhiyootti yoo rabbi jedhe uummata kiyyaaf kiliippii sadarkaa isaa eeggate sirbootaan istiidiyoo qaqqabu keessa muraasa qabadhee dhufuuf fayyaada. Suutumaa suutaa barrii darbuu fi suutumaa suutaa hunda arguu fi suutumaa suutaa barrii darbuu fi suutumaa suutaa hunduma ishiitti waliin arginee bira darbina. Maaliif hojiin istiidiyoo qabu hundarratti yookaan sagaleen yookaan walaloo dubbachuun barbaadu taatee argamuutu gatii namaa baasa yeroo gochaan taatee argamta. Maaliif gaafa taatee argamte waan saba keef ta'u qabattee dhufte irra wayyaa jechuu barbaadetanii yeroo dhiyootti hojiiwwan koo istiidiyoo qabu yoo rabbi jedhe ispoonsara haala isaa mijeessee gara uummata kootiin ga'uudhaaf karooraan qaba. Egaa dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni miidiyaa keenya miidiyaa OBS bakka jirutti wal bira jirraa hanga jirru immoo siniif jirraa sinis waan keenya irratti nuuf argama siniin jenna. Gamanumaan kitaabni koo furmaata jedhu kun guyyaa bitootessa 25 Yuunivarsiitii Adaamaa fuuldura hoteela Sky City keessatti eebbifama. Bakka jirtanii akka jirtanitti waan keessan kana irratti akka na argamtan gamanumaan isin affeera. Kitaaba kana irratti namoota na tubsan keessaa adda durummaan kan hin galateeffadhu abbaa qabeenya Yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa nan galateeffadha. Ittaanuudhaan kitaaba kana gulaaluudhaan kan na cinaa dhaabbatan barreessaa barsiisaa Sanyii Kabbadaa Waaqayyoo nan galateeffadha. Abbaa hoteela City Sky Gannanaa Nagaashisinis galatoomin jedhan. Ayyee Tufaa Wadaajoo gaa keessummaa keenya taatee keessumaa waa'ee kitaaba furmaataa kanarraa fi hojiiwwan aartii ati of harkaa qabdu irratti istiidiyoo keenyatti argamtee yaada waan nu kenniteef ulfaadhuun siin jedha Tufaa. Ayyee wajjumaan ulfaadha sinis. Ayyee. Egaa daawwattoota keenya turtiin keenya barreessaa Tufaa Wadaajoo wajjin hin goone kan hanga ammaatti hordofaa turtaniidhaan waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa Darajjee Gonfaati torban immoo qophii keessummaa jaatanii kan biraatiin walitti deebina. Xumura irratti immoo sirba Tufaa kan gadoo jaalalaa jedhu kana isin affeeran asumaan nagaatti isiniin jedha torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u fayyaa ta'a.